Gari aye. Komo kuda lamang kesa ta kamya. Yosef imo Yehuda da mo Lawi da mo sakam. Kuda lammansa. Dugar. Amma singa kuna dibsa. Oromman biya. Ustaz biya. Oromma ra goldis ne chula. Biragalte bakka Oromma biya. Okay. Waaqayyo afaan malee qomoos maalis addan goone isa waan isa kana sin hin gaafanne naa deebisa shuwaayiko. Okay, rakkometi amma intana isin amma diddeetu masira Oromummaan ol kaagalla kifte gaafadhu shi gaafii kee gaafadhu. Tole maal dhalita gaaffiin koo Yesus Kiristoos ani karaadhaan jirna ani dhugaadha ana malee gara abbaa kan naqu tokko yoo hin jiru jedhee waa'ee jireenyaa nutti meera. Mitire ni beektu. Aye. Egaa hallaan keessan immoo ani karaadhaan jechuun ani karaadhaan dhugaadha yoo jechuu baateyyuu anaani jannata seentu iddootti jedhee jira. Gari. Tokko faratti nuti Allahadhaan karaadha jennee nama nushi Elsa maali beekta Elsa? Ko ani isa kana isin hin jenne Yesus Kiristoos jireenyadhaan jedheera. Koi si deebisa. Nagaafatteemi sabutayyuu si deebisash. Hundayyuu si deebisash tiru. Dubbii magabaabaa allaanii jireenya iddoon jedhu naa baasa jira. Si deebisaa si jedhe koi si deebisa. Tokko faratti Allahadhaan nuti karaadha jennu. Maaliif jennaani akkuma ati beektu karaan uumamaadha. Allah ni mo umala. Isa kan isin hin jenne ni. Na dhageeffadhu kaadara please. Please na dhageeffadhu dara. Isa keenya dara. Karaa isaan jiru ka. Waa'ee karaa isaan jiru. Koi kaasitu dubbateemi. Waan ati dubbatte irratti ragaasii kennaani. Ankiyyaan dubbadhe ka. Ani kun nama muslimaati. Okay. Adara please na dhageeffadhu. Nuti Allahadhaan karaadhaan jennu. Maaliif naan karaa uumama. Allahan uumama. Matiya. Jabeesi qabadhu. Kanaafuu Allahan karaa miti. Isa karaa sana uume malee. Kanaafuu Yesus Kiristoos maalidha? Uumama Allahati jechuudha. Okay, ni tokko fana isa kana. Inni lammaffaan jireenyaa nuun jette. Allahan jireenya osoo hin taane isatu jireenya kenna. Iddoo isaa ragaa naa والذي يعطي الحياة. ayyaata qaba. إني إيش يصير كنا ترو إيش يصير كنا إذا تكون هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى. ما يدقي فرق راكي تروح السوق ولا راني إيش يصير دقي نشيت إيش ركون الله سبحانه وتعالى ما جرا الله نسا جرينيا سومي دوا سومي جرا كنافو جرينيا يسوع كريستوس جرينيا غافا جدو Ani musa الله تعالى تبكي Yesus كوي كامانا دقي فتر ربي Ande maal waan jecha gaaffii kun ande ibsaan jirtooti dhibbatti allaan jireenya Also, inaman waan ati jettu kana jenneeti miti kanaman akka amannuu sitti maa jirra waan ta'eef. isa amantaa miti immoo gaaffii koo sin gaafachaa jira isa amantaa miti allaan jannata hin galcha moo hin galchu iddoo jedhu suura isaanaaf laadhaan sin hin galcha jannata si kenna jannata ishee ustaaza baataa rakkoomiti kan jannata baasaaf yookiin Aye, Yesus Kiristoos karaadha jechuun uummata isaan ibsee dabarfachuu hin ture. Awutulleechi. Gabaa keenya jiru. Gabaa keenya akka daganne. Allah jannata nama dhaqee jedhu ragaafta dubbiti. Adame. Okay. Akka gabaa keenya akka daganne. Akka keessa miliqne. Jangan ni story tadi kira. Okay. After Devi. Adio. Si internaan macam Israel nurka tanan divne si gawacu jama. Israel tadi nurka. Bahasa Inggris Israel Inggris tadi. Jadi jadi angga sini tuh masih baru. Yesus itu malah Israel tahu miten dulu mayu kan mucaa Yesus itu. Mal Israel kenapa ni Oromo binjane? Oromo Ethiopia Tigray ini mana gaban? Ani mucaa Yesus itu abbo. Jechuun Israa'elii malee jannata seenuu kala san Israa'elii ta'e naan hin nyaatamaa. Ani jannata kayak anak Israeli malee kan gaafi makisan tu nak diwin anak kesini. Bilon.
بيلون بيلوني ati jalqaba Isa may namni mo dito na kapdan. jannanni keessanii jettee Guddisiin qofa jettee Israa'el qofa jettee qofa zamaanaa fi hojjetama Israa'el qofatu itti gala kan jedhu maanaaf maal daayirektii okay yaa gaafa dhugaati raga deebii kana deebisee fiiga ko animmoo sabni hundumtuu akka itti agarsiisu gidee tokko dura isiidhaaf deebii deebisaa dhaame qoy bakka dhugumarti rabbiin gidee tokko mee gidee tokko please gidee tokko dhugumatti rabbiin jedha isaan amanan gaggaarii dalagan jannata laggeen ishii jala yaatu isaan seensisaa eenyutu rabbiin afaan arabaatiin maal jedha inna allaha rabbii yookaan allahi yudkhilu alladhiina aamanu ni seensisaa jara amanan hojii gaarii hojjetan eessa seensisa jannaatiin jannata seensisaa jedhe Allah subhanahu wa ta'ala dubbata. Nageesselso? akkasiidha. Ay kan inni namadu. Qoy dubbisaa ni Yalla. dubbisaa. Suuraa Muhammad ayaa 12. Qaayidaa baaftee tos nagarree baran. Rabbi. Rabbi fallaan tokkodha. Gaabii biraatiin tarkaanfatin. Laakiin kana rabbitu jedhe. Harka mirgaa. Laa. Maalidha beektaa? Laa. Enso gidee tokko. Enso. Agoriisi jechuun Kana biyya. Enso siif deebisa. Afaan arbiffaarra jechi jiru suni inna allaha jedha dhaggeeffadhu. Jecha allaha jedhu kuni afaan arabiffaa karaa afaan oromootti yeroo hiikan rabbiin jedhanii hiikan jabeessi inna allaha jedha allahin yookaan ingiliffarratti ilaal maal jedha elsaabit dubbisa Abu Muaz maqaa isaatiin na bira gahaa jira ergaan as jala. Zaye. Akkas. Dubbisisa. Ani moo qoy maaliin siniin Elsaabit. hallaafi rabbi. በእንግሊዘኛ ይሄ እንግሊዘኛ አንብቢልኝ እንግሊፋ kana dubbisa Ingiliffan beeku. Afaan Oromoo malee. afa ish ay gaari ani sifi kada kifadhosh inna allaha allahi yokan rabbini yudkhilu nigasha yokan ni sensisa alladhina amanu jara amanani sensisa wa amilu salihati jara uji gaari hojjetani sensisa yesa sensisa jannatin tajri jannata sensisa jannani suni tajri min tahtiha al-anhar laggeewwan kan ishee jalaayyaatu inna allaha yaf'alu ma yurid allahin waan fedhe hojjeta. Okay, ani moo maaliin siniin jedhe beektu yeela. Allah Ingiliffa keessatti Allah jedhama. Moo Arabikaa keessatti Allah jedhama. Eka Ingiliffa Allah jedhee barreeffamee jira kunuun agartu. Oromiffaan ukko bakka gariitti Allah jedhameetu macaafama Allahni. Garuu warra afaan Oromootti kan Rabbi jedhanii hiikanii jira. Rakkoo miti. Rabbi jedhanii kan jechuudha. Rabbi jechuun an keenya keessatti immoo barsiisaa jechuudha. Maal keessan afaan fakkeenyaaf jechi sagalee jedhu bakkoo gujiitti sagalee jechuun nyaata jechuudha bar. Eewwa. San afaan biyya afaan garaagaraa walitti hin fuudhin kati. Kun afaan Afiffaa sun afaan Ibraayistiiti. Afaan Oromootti hiikame miti an keessan. Gaafa hiikamu koo jechuun afaan Arabiffaa bar Rabbi jechi jedhu afaan Arabiffaa eessoo Rabbi jechi jedhu kan nuti irraa dubbannu Arabiffaa. Sigadee kan isin immoo barsiisa jettanii beektan jecha afaan Ibraayistiiti. Sanuu Rabbi osoo taane Rabbuunidha. Maarri Rabbuunidha. Si guddisa. Ishi masarajjaan sitiin masarajja ragaa basi yalla. Dafika. Maalti? Dafika. Dafti. Ragaa basi. Rabbii fi Allahan adda ka jedhu ragaa basi yalla. Daftee guddistee nama jinqin gaashaadaa qabattu. La beekaadha dhiisame. Beekaadha waan si ustaada الذين يريدون كذا يعني بس ميرك ثابت كده
Ani ma ragaa yoon qabaachuu baadheyyuu hin beeku garuu dubbisiira obboleessa. Hin beektu akkam eessaa fiddee rabbi fallaan adda taree. Eessaa dubbisee eessaa dubbistee nuuf fidi. Kan qabanne. Na guddisiisan waan hin baasu qabu latiyyuu waan hin baasu qabane qoraan qaban. Okay amma kanaafuu gaafa bakka dubbiftu yaadattu sana dubbadhu malee ragaa malee sitti dubbatama ishee tiru suutuma jedhi ishee. Okay. Gaafa dubbattu waan ragaa qabdu dubbadhu. Kuni jalqabatti wannati jettu kun wallaahi hin dhageesse malee wallaahi wanni adda jedhu. Wallaahi fakkeenyaa fi Allah subhanahu wa ta'ala suuraa lammaffaa irratti gidee tana dhaggeeffatu gaa. Gidee ta'u. Dhaggeeffatu. ما جرى الله سبحانه وتعالى قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ما جرى قل تحاجوننا في الله واي الله كيستي قافين قافت تجرين الله ربي في ربي كيسنجريتي اتم جرينا بمحمد صلى الله عليه وسلم أجججج سيقلي كنافو يبسي كبت رب الله ربي في ربي كيسنجري دايركت ربك ما جرى كسمس إن ربكم الله ربين كيسان الله راجل كنو أرجع تامي ربين كيسان الله راجل أوكي إيشي كنافو ونسي قالوا كابو أكا كريستيانو نيجا لساني ثم قستي بنتاني الله بربنا الدجدان سنة وفما ساني ياد ساني دبتا ياد ساني نوتي مسلمون كان رتي دابنو ياد ساني جرو jechuun gastii irraa dhageessati wallahi quraana irraa nagarre wallahi hadiisa irra illee jiru hadiisa irra illee jiru quraana irra jiru hatta seerlu gaafaan eeggisa illee jiru si galee miliyoon ani kan jedhu ayye ati guutumaan guututti Allah fi rabbi tokko waaqayyo tokko itti fudhatta Allah fi waaqayyooni tokko itti fudhatta inni macaafa qulqulluu keessa jiruu fi gaali quraana irraa tokko miteeti maaf inni macaafa irratti inni quraana irraa tokko itti fudhattaati gidee tana dhaggeeffadhu okay ishina dhaggeeffadhu kaasii deebisa macaafa irratti kijiban malee tokkuma eeyyeen tokko itti fudhatta nagaafatteemi hin fudhattaan jedhe hin fudhatta dhaggeeffadhu gaashii nagaafatteemi naan fudhadhaatii irra dhaggeeffadhu dura eeshi jecha isaa fudhatta eeyyeen nan fudhadhaa oobsiisiin jedhe gidura maala namsi gaafachaara ko sin gaafachaara macaafa irratti waa waaqayyoon hin jenne jedhaniin malee waaqayyoon tokko wanti waaqayyo jechi jedhu jalqabatti gidee tokko na dhaggeeffadhu waaqayyo jechi jedhu wanti beekamaa waaqeffata irraa fuutan hin jiru maqaa waaqayyoo jedhu biyya lafa kanarra waaqeffata irraa fuutan malee waaqeffataa moo waaqayyo dura waaqeffata jecha waaqayyoo jedhu kana fayyadama kiristiyaanni guyyaa keessa uumasaan jedhan fayyadaman malee maqaa waaqayyoo inni jalqabaa alaa haadha fakkeenyaaf Kiristoos macaafa afaan irraa gidee tokko dhaggeeffadhaa maaloon dhaggeeffadhaa piliis irraa piliis na dhaggeeffadhaa biliyoon ishi rakkoon qabu fakkeenya tokko meena dhaggeeffadhaa haftee keenya isa macaafa irraa fudhattaati adaraa haftee na dhaggeeffadha maalan si dhaggeeffadha ishi koo isii deebisaati tokko siin jechaa jira macaafa irratti kijibanii siin jedhe ati macaafa kijibanii waan ta'an ayyee waaqayyoon hin daa jettee amantaa waaqayyoon hin dhala jettee amantaa hin dalcheettee amantaati waaqayyoon hafte okay mee irratti kijiban akkatti ofii keetiif dandeessee irratti murteessitu laal waaqayyoon hin dalcheettee amantaa hafte Ileki Babilon gaaffiin si gaaffi bituu si gargaaru biliyoon elaa maal dhabiitta eeyyee na gargaartaa qo'ee mee gidee tokko sii kana bichaaf afaan ani ilsa ani waaqayyo jechi jedhamu gidee tokko siif himaa qo'e waaqayyo jechi jedhamu maqaa Allahaa guutuu ta'uu hin danda'u haa ta'u garuu afaan Oromootti warri waaqayyo jedhan uumaadhumaan jedhan waan ta'eef rakkoo miti uumaan tokkumaa jechaa ni jira jabeessi qaban garuu macaafa irratti immoo gidee tokko dhaggeeffadhu gadaraa piliisa daraa dhaggeeffadhaa ijoollee keenya maaloo daraa keessa nama dhaggeeffachuu hin dandeessanii Iko nama dhaggeeffachuu nu beekumsa. Okay. Macaafa keessatti fakkeenyaaf macaafa keessatti waaqayyoon ni dhalcha jedhamee jira.
Garuu quraana keessatti hin dhalchu. Ni dhalcha jechi jedhame sana jabeetiin haa qabadhu. Arraba isinuma birattu arraba. Fakkeenyaaf si kanaan ilsoo kanaan. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti ani har'aan si dhalchee jedha Waaqayyoon. Iheen taqabbalaallesh hin qeebaltaa kan. Hin qeebaltaa Waaqayyoon hin dhalchaa kan hin qeebaltaa. Akka ajaa'ibaatti Waaqayyoodha miti. Ndee wangeela kootummaa wangeela biiloon haasofnu dhaabtee mutii qabadhu. Wallahi si buusamma. Gaafa namni haasaa karaarra buufatee dubbata yeroo kaan mutii qabate. Mutii qabadhu dubbatee kana. Jechuun kiyyaama wacca keessa waan jiruuf. Atiin fudhattaa hin jedhe jalqaba. Dhaggeeffadhu kanaas. Dhaggeeffadhu amma sinaa wacca keessa waan jiruuf. Okay. Okay. Elso. Habsi qoyaa haasa'u qoyaaf. Duuti maal qabda reeti? Duuti maal qabda? Aboo dhaggeeffadhu nama dubbattee akaatu. Aboo rabbi jedhi dubbattee akaatu mutii qabadhu. Okay. Elso. Agaan jira. Okay.